seenaa fi barumsaa kutaa sadaffaadha. Seenichi mata dureen seenaa akkana jedha. Jaartii Qarutee jedha. Jaartii Qarutee takkatu namticha wahii waliin jiraata. Namtichi kun Rabbiin duniyaatti kennee jira. Duniyaa wajjin immoo amala gaarii fi haala gaarii kenneef. Isaan kan jiraatan immoo baadiyyaa keessatti. Baadiyyaa kana keessatti namni rakkate namicha kana bira deema. Namni liqaa barbaade namicha kana bira deema. Mana tokko keessatti yoo rakkinni wahii yookaan hiyyummaa wahii akka jiraatu yoo namticha kana bira kaka'u taate dubbiin namichi kun dhaqee mana kana gargaara. Yaani baadiyyaa san keessatti baay'ee jaalatama. Akkasuma duniyaallee guddoo qaba. Namtichi kun immoo dubartoota 3 qaba. San booda dubartoonni baadiyyaa kanaa ka hiyyeessaa hin heerumti. Ka xiqqoo qabullee hin heerumti. Almuun dubartoonni umrii xixiqqoodhaan heeruma. Namticha kana ijoolleen dubartii isaa hin heerumtu. San booda gaaf tokko jaartii isaa wajjin taa'e. Jaartiin isaa akkana jetteen abbaa eebalu. Ijoolleen tee hundinuu heerumaa hin jiran. Hangafa umrii waggaa 30 gahu gette. Akkam dubbiin jetteen yeroo kana jaarsi wallaahi dhugaadha. Wallaahi dhugaa keeti jedhee. Yeroo kana jaartiin akkana jetteen sababni isaa duniyaatti qabdu kana. Namni nama duniyaa qabu irraa ijoollee kadhachuu hin sodaata. Sababni isaa yoo kadhannu taate intalli isaa quufaan guddattee qananiidhaan guddattee asii fuunee naan duniyaa xiqqoo qabnu tanatti yoo kadaballu taate rakkachuun ishiin oolle jedhanii waan sodaataniif akkasuma maqaan kee guddaa waan ta'eef maqaa keellee waan sodaataniif ijoollee isarraa kadhachuu dhaban. Malli maali jedheen jaartii isaati. Yeroo kana jaartiin isaa akkana jetteen jum'aa dhuftu jetteen imaama bira deemiti abboo waa'ee mahrii dubbaddu ijoolleen dhiiraa haa fuutu haga yaani durri yoontu fuute yaani jiruu gaariidhaan haa jiraattu jedhiin jetteen tole jedheen. Imaamticha bira deemee akkana jennaan shir jedhe. Imaamtichi waa'ee kanaa dubbatee mahriin guddaan yaani mahrii dubartiin haala gaarii akhlaaqa gaarii qabdutu caalaa mahriin guddaa ta'uu hin qabu yaani mahrii xiqqeessaa yaani ilaalee waa'ee kanaa dubbate. Almuun erga jum'aan geeffaman booda namtichi dureessi kun ka'ee masiiratti dubbate akkana jedhe. Wallaahi mata dureen har'a isheen irraa dubbatan mata duree bareedaa shabaabni keenya fuudhuu qabaa mahriin itti guddachuu hin qabu maal jedhee waa'ee kanaa dubbate. San booda ijoolleen ebaluu hin jirti yaani shabaabni keenya baduu hin qabu fuudhuu qaba jedhee waa'ee kanaa dubbate. Wayita ji'aa jedhan ijoolleen isaa sadanuu kadhatamtee ijoolleen sadanuu heerumtee jedhama. Seenaa kana irraa wanni barannu ammoo zamana ammaa kana keessatti yoo kalaallu taate dargaggeessi yeroo baay'ee fuudha hin sodaata. Wanni inni fuudha sodaatuuf ammoo mahriidha. Akkasuma bultii fuudhaa booda waan jiru sodaata. Sodaachuu qaballee zamana ammaa baay'ee nama sodaachisa. Wanni sodaatuuf mahrii fi akkasuma jiruu fuudha booda jirulleen qaaloftee jirti. Wanni inni sodaatuuf sababa kanneeni zamana duraaniitiif zamanni ammaa tokko miti. Zamana ammaa keessatti laazim qabaachuu qabda. Jiruu ta'e oofachuudhaaf bultii ta'e oofachuudhaaf laazim qabaachuu qabda. Akka duraanii sanitti miti namni duraanii lafa qabaa yaani waan xiqqoodha. Zamana ammaa laazim qabaachuu qabda jechuu barbaadeeti. Almuhim namoonni wal jaalatan wal fuudhaa yaani waan argitan hin dalaginaa jechuu barbaada. Abbootiif haawwanni ammoo mahrii lashgodha. Zamana ammaa nuuroo wittiin natamu mal jedhan sun gubbaa jira. Haa jiraatani. Isin jechuu barbaada. Yoo isinitti tolle like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Ahmed Oromoo.